Kafune dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jechaa nageenyi keenya kan onnirraa madde bakkuma jirtanitti isin haa gahu jedha. Odeeffannoo keenya guyyaadhaatiin keessumaanuyyuu akkuma beekamutti hayyoota keenya kan guyyaadheen gaddaa mana hidhaatii hiikaman irratti namoonni hedduun yaadota garaagaraa kaasaa jirtan Jawaar Mohammad karaa fuula miidiyaatti maaliif nu dhiyaachuu dide hanga har'aatti akkuma kanaan keessumaanuyyuu Jawaar Mohammad suuraaleen isaanii isa keessumaayyuu Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa kan fuulatti kaa'amanii yookiin karaa social media hawaasummaa irratti as bahe tokkollee hangammaatti hin jiru. Namoonni hedduun fageenyarraa suuraa isaa kaasuun yookiin kallattii addaatiin Jawaar Mohammad suuraa isaa kaasanii kan ammaa kana fuula miidiyaa garaagaraatti kan maxxansaa jiranii jechuudha. Sababni Jawaar Mohammad as bahuu dideefillee kanarra sagantaa keenya guyyaadhaa keessatti kan maaliif akka ta'e kan isiniin himnu ta'a. Itti aansuun keessumaaniyyuu Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa waraanaa yookiin ammoo eebba jeneraalota waraanaa naannoo TPLF irratti yookiin mo'annee jirra jechuun of ibsan keessatti badhaasa isaanii godhaa ture keessatti haasawa guyyaa kaleessaa taasisa keessatti waa'ee hooggantoota siyaasaa Oromoo guyyaa dheengaddaa gallakkisee irratti maal dubbate ka jedhu illee sagantaa keenya keessa akkasini kaafnu ta'a. Itti aansuun waraanni adda bilisummaa Oromoo golaalee Oromiyaa golaalee garaa keessatti injifannoo akkamii agarsiisaa jira, injifannoo akkamiitu jira, maaltu boojame hangammaatti maaltu waraana adda bilisummaa Oromoo yookiin ammoo tuyyuu yeroo ammaa kanatti waraanni adda bilisummaa Oromoo kallattii akkamii irra deemaa jira ka jedhullee kan waliin laallu ta'a jechuun hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Ani kan isin wajjin turu Riyaad Bashir. Dhimma Jawaar Mohammad irratti namoonni hedduun keessan Jawaar Mohammad maaliif karaa social media hawaasummaa yookiin ammoo karaa miidiyaatti dhufee hangammaatti nu dubbisuu dhabe keessumaanuyyuu sagalee Jawaar Mohammad dheebonnee jirra, Jawaar Mohammad yaannee jira jechuun yaadota nama hedduuti. Namoonni hedduun keessan keessumaanuyyuu Jawaar Mohammad maaliif hangammaatti karaa miidiyaatti as bahee dubbachuu dide, maal rakkoon isaa maaltu maal ta'eeti jechuun yaaddoo qabdan hedduun keessan ibsachaatis jirtan, gaafilee garaagaraa kaasaatis jirtan. Gaafilee isin kaasaa jirtan keessaa guyyaadhaa waan muraasa isinii deebisuuf dhiyaadhe. Maali jettanii yookiin ammoo tuyyuu Jawaar Mohammad keessumaan yeroo ammaa kana dhiibbaan hamaan irra jiraachuu isaati kan ammaa kana argaatis jirru kan dhagaatis jirru. Keessumaan iyyuu waan isarra jiru keessa dhiibbaan Jawaar Mohammad irra jiru keessatti keessumaan iyyuu Jawaar Mohammad akka karaa miidiyaatti as bahee hin dubbanneef illee keessumaan iyyuu uggurraan waan irra kaa'ame fakkaataa jechuun akka hicciitii keessaan dhagahaa jirrutti Jawaar Mohammad yeroo ammaa kana karaa hangarratti namni inni dubbisee yookiin ammoo fuulatti fotoo wajjin ka'ee hangammaatti social media hawaasummaa kanarratti maxxansa tokkollee hin jiru. Ammoo akkuma kanaan Jawaaris ammoo karaa social media hawaasummaa dhuunfaatiin ta'ee fi akkuma kanaan social media yookiin miidiyaa biyyattii irrattis waan as bahe tokkollee hin qabu. Sagalee isaa haa ta'u, suuraa isaas haa ta'u jechuudha. Sababni ammoo Jawaar Mohammad hangammaa as bahuu dhabeef maali? Sababa security yookiin ammoo sababa nageenyi isaa amansiisaa hin ta'iniif. Kana jechuun kiyya ammoo guyyaa kaleessa Abiyyi waan baay'ee cimaa tokko dubbatee ture. Namoonni hedduun keessa yoo dhaggeeffattan yoo argitan jechuudha. Abiyyi Ahmad keessumaan iyyuu waa'ee yookiin ammoo hooggantoota waraanaa guyyaa kaleessa eebba isaaniif yookiin ammoo badhaasa garaagaraa laataa ture. Haasawa achirratti taasise keessumaan yeroo yeroo ammaa kana yookiin hooggantoonni siyaasaa ammaa kana mana hidhaatii baatan yoo akka nuti feenee fi yookiin ammoo tuyyuu carraa kanatti fayyadamnu yoo carraa kanatti fayyadamuu baattan garuu ammallee faayila keessan banuun baay'ee salphaadha jedhe. Kana jechuun ammoo karaa qilleensootti isin deebisuun ammallee salphaadha waan jedhe fakkaata jechuudha. Kanaaf ammoo hidhamuu hiikamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo keessaa yookiin ammoo tuyyuu Jawaar Mohammadii fi akkuma kanaan Baqqalaa Garbaa fa'aa ilaalchifatee namoonni hedduun keessumaan kan Amaaraatii fi kan Tigraayillee kan hiikame keessatti haalli deemu yookiin kallattiin deemu kun maal fakkaata waan jedhu TPLF yookiin ammoo tuyyuu waa'ee Oromoo kanarratti maaliif fuulleffate Abiyyi Ahmad kan jedhu dhiibbaa naannoo Amaaraa keessa taasifamaa jiru keessatti naannoon Amaaraa akkuma beekamutti guyyaa dheengaddaa irraa eegalee uggurraatii fi akkuma kana hiriira nagahaa Jawaar Mohammad maaliif hiikame kan jedhu irratti keessumaan iyyuu ammaa kana falmii garagaraa yookiin hiriira garagaraa taasisaa jiran. Haa ta'u Oromoon ammoo yeroo ammaa kanatti maal keessa jirra yookiin ammoo ilaalcha Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa dubbate irratti Oromoon hangam qophii qaba hayyoo fi eeggachuu fi yookiin ammoo kan hafan ammoo mana hidhaatii hiikuuf ammoo hangam qophii qaba waan jedhullee kan guyyaadhaa kana keessatti waan waliin laallu ta'a jechuudha. Keessumaan iyyuu hooggantoonni Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaatii hiikamanii mana isaanii jiran yaaddoo guddaa keessa jiraachuu yookiin ammoo akkuma beekamutti kolonii Abiyyi waan jala jiran fakkaatanii jechuudha. Abiyyi Ahmad akka ammaa kana dubbataa jiru yookiin doorsisaa jiru Jawaar Mohammad doorsisaa jiru kanatti keessumaan yoo isin yookiin gabbaatanii miidiyaa hawaasummaatiif yookiin ammoo uummata kaka'umsa itti gootan kate ammallee faayiliin keessa hin cufamne yookiin ammoo
galmeen keessan kan mana murtiitti hangammatti deddeebi'aa turtan waan hin cufamin achitti isin deebifna waan jedhe fakkaataa jettu maaliif fedhii malee yookiin ammoo tuyyuu miira ofiitiif jecha yookiin ammoo tuyyuu keessan sodaa addunyaan itti godhaa jirtu jecha waan hiike kan fakkaachaa ture jechuun yeroo hedduu isinii dabarsaa turre ammallee ammoo kana mirkaneeffachuu isaa haasawa isaa irraa mirkaneeffachuun ni danda'ama jechuudha. Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa waan baay'ee tuqe uummanni hedduun ammoo keessumaa sooshaal miidiyaa hawaasummaa kanarratti aktivistoonni garaagaraa yaadota garaagaraatti kennaa jiran yaadonni itti kennaa jiran keessaa yeroo ammaa kanatti keessumaa Abiyyi Ahmad maaliif kana dubbate waraabessi guyyaa yuuse beekachiise jechuudhaan dubbatan. Kana jechuun ammoo hooggantoota keenya ammallee keessumaa akka nuti hin jennetti yoo kan deemin ta'e mana hidhaatti isin deebifna jechuun kan dubbataa jiru fakkaata jechuudha. Garuu namni tokko immoo waan baay'ee isin ajaa'ibu isa dursee yookiin Abiyyi dursee guyyaa dheengaddaa irraa eegalee karaa fuula Facebook isaa irratti namni tokko kan waan hedduu barreessaa ture eenyuun jechuun keessan isin keessumaan Kamal Galchuu yookiin immoo Jeneraal Kamal Galchuu maal dubbate fuula Facebook isaa irratti keessumaan ammallee qeleenxoon banaadha bahu keessanii fi yookiin ammoo gammaduun uummata kana waan dinqisiisaa miti jechuudhaan dubbate qeleenxoon ammallee banaadha jedhe kana jechuun ammoo ammallee itti deebi'uu dandeettanii jechuu isaati jechuudha. Kanaaf ammoo maal jechuu barbaadeeti namoonni hedduun keessan jechuun kallattii garaagaraatiin deebisaa fi jirtan kanumaafuu ammas ammoo itti deebi'uun Abiyyi Ahmadis waanuma kana wal fakkaatu ammas qeleenxoon banaadha isintu hiikame malee qeleenxoon hin cufamne waan jedhe fakkaataa jechuudha. Kanaaf ammoo hayyoota keenya uummanni keenya akkamitti eegaa jirtani hayyoota keenya uummanni keenya ammoo ammallee hedduun keessan gabbaanii maaliif nuun dubbanne hanga ammaa maaliif Jawaar Mohammad ijaan arguudhaan Jawaar Mohammad maaliif manarraa deemaa jedhe ammaa kan ammoo waraanni naannoo mana isaa kan tissaa jiru nam tokkollee akka ittiin dhufneef kan ammaa kan tissaa jiru jechuudha. Qeerroo fi Jawaariin namni maaliif waraanni keessumaan iyyuu amma kana maaliif wal argisiisuu didanii yookiin hin dadhabe galaa jedhanii guyyaa dheengaddaallee qeerroo galchuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u hanga ammaatti ammoo karaa miidiyaatti maaliif as bahee qeerroodhaan ani galee jira baga nagaa jiraattan illee jedhee maaliif dubbachuu didee jedhan. Haa ta'u waan kana keessatti Jawaar Mohammad ammoo dubbii isaa dheengaddaa dubbatee jedhamu keessatti ani gammachuu hin qabu Haacaaluu Hundeessaa yaadadha akkuma kanaan Abdul Jabbar Hussein yaadadha ani gammachuu maalii qaba gammachuu keessa hin jiru gaddiyaanaaf kana caalu hin jiru jechuudhaan dubbatee jedhe. Haaluma kanaan keessumaan iyyuu Jawaar Mohammad irratti dhiibbaan hamaan taasifamaa jiraachuu isaati ammaa kana kan mul'achaa jiru jechuudha. Uummanni keenya ammoo waan kana irratti hangam ammoo kaka'umsa gootanii yookiin ammoo naannoo Amaaraa irraa yeroo ammaa kana Jawaar maaliif hiikame jechuuf mootummaa irratti keessumaan iyyuu diktaatar Abiyyi Ahmad irratti dhiibbaan godhamaa jira. Uummanni Oromoo gammachuu yookiin ammoo miira keessa seentanii uttaaluuf malee Jawaar Mohammad hangam eeggachaa jirtanii jechuun asumaan isin yaadachiisuu barbaadaa jechuudha. Kana malees keessumaan iyyuu Jawaar Mohammad hanga ammaa Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa suuraan isaanii hanga ammaa maaliif as hin bahin waan jedhu irratti namoonni hedduun suuraa Jawaar Mohammad nu ergaa yoo isin nu dhorgattan ka duriitu hin jira jechuun namoonni hedduun karaa sooshaal miidiyaa hawaasummaa yookiin karaa Facebook irratti maxxansaa jirtan yaadota ofii qabdan miira Jawaar Mohammad yookiin ammoo jaalala isaanii qabdan ibsachaa jirtan garuu dhugaadha namoonni hedduun keessan akkuma beekamu nullee akkuma keessanitti hawwinee yookiin ammoo ija isaatiif sagalee isaa dhaggeeffachuu yaanneetis turre. Haa ta'u ammoo dhiibbaa biyyattii keessa jiru biyyattiin nageenyi isii waan hamaa ta'eef yookiin ammoo nageenyi jaraa waan baay'ee amansiisan ta'iniif jecha ammallee sodaa qabnu jecha waan dhaggeeffachaa yoo waan dhabbannee ilaalaa jirrudha. Kanaaf ammoo Jawaar Mohammad faarratti dhiibbaan hamaan akka jirutu mul'achaa jira jechuudha. Uummanni keenya ammoo waan kanarratti qophii barbaachisu gochuuf yookiin ammoo Jawaar Mohammad akkami eegganna jechuun gaafii keessanii jechuudha. Jawaar Mohammad ammallee akkuma dureetti gabbahee falmachuu yookiin ammoo qeerroo kakaasuu danda'a waan jedhu irratti keessumaan iyyuu akkuma beekamu biyyattiin sun irratti hidhamu Jawaar Mohammad dursa wanti bu'uura ta'e yookiin ammoo ajjecha Jawaar ajjecha Haacaaluu Hundeessaati wal qabatee keessumaan iyyuu Jawaar Mohammad irratti tarkaanfii fudhatamuuf hedduu yaalamaa ture. Tarkaanfiin kan fudhatamu barbaachiseef Jawaar Mohammad Abiyyi Ahmad irraa waa hatee yookiin ammoo waa fudhatee osoo hin taane dhiibbaa Jawaar Mohammad qabsoo kan irratti taasisu jecha sodaa keessumaan iyyuu Jawaar Mohammad na kuffisa jedhu irraa jechuudha. Kanaafuu amma sammuu aktivistoonni Amaaraa waan hedduu waan dubbachaa jiran keessaa yeroo ammaa kanatti keessumaan iyyuu Jawaar Mohammad gabbahee amma sammuu qabsootan itti finiinsuu qabna keessumaan iyyuu falmii kanarratti yookiin ammoo jabaachuu qabna jechuun kallattii garaagaraati sooshaal miidiyaa hawaasummaa isaaniitii fi akkuma beekamutti kallattii Tiwiiteriitti duula hamaa ammas taasisaa jiran keessumaan iyyuu uummata keessa ofii irraati ka'aa jechaatis akka jirantu mul'ata. Uummanni keenya immoo hangam dammaqiinsa qabdaniinis gaafii guddaadha jechuudha.
Inda biratiin waraanni adda bilisummaa Oromoo golaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii gurguddaa fudhachaa jiraachuu isaatu dhagahamaa jira. Keessumaa Wallagga Lixaatiif Wallagga Bahaa keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa waraana faashistii diktaatar Abiyyi Ahmad irratti keessumaa namoota 117 ol kan ajjeese yoo ta'u namoota 15 immoo kan booji'ee fi akkuma kanaan waraana meeshaalee waraanaa hedduu kan booji'eetu dhagahamaa jira jechuudha akka odeeffannoo keenya achirraa nu gahetti. Kanaaf ammoo keessumaa haleellaa diroonii biyyattii keessatti yeroo ammaa kana Wallaggaa fi akkuma kanaan jiddu gala biyyattii yookiin ammoo keessumaaniyyuu naannoo godina Harargee lixaa keessatti keessumaaniyyuu ana mi'eessoo irratti taasifamaa ture irratti namoonni hedduun ammoo ammaa kana gandarraa buqqaanii iddoo garaagaraa akka jiraatantu dhagahamaa jira. Kallattii miidiyaa Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii namoonni odeeffannoo kennan rakkoon kun akka biyyattii keessa jiru kan ammaa kana himaa jiranii jechuudha. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya yeroo ammaa kanatti biyyattiin teenne sun maal keessa jirtii fi yaaddoon Jawaar Mohaammed yookiin ammoo nageenya Jawaar Mohaammed baay'ee yaaddessaa ta'uu uummanni Oromoo beekuu qaba. Namoonni hedduun keessan Jawaar Mohaammed maaliif gabbahee jettanii Jawaar Mohaammed komachuu yookiin ammoo yaada keessan ibsachaa jiraachuun keessan ni mul'ata ni argina. Haa ta'u yeroo ammaa kana Jawaar Mohaammed ammoo rakkoo hamaa keessa waan jiru fakkaata. Kanaaf ammoo uummanni keenya kanas beekuu qabdan nageenya Jawaar illee ammoo akkamitti eegnaa fi nageenyi Jawaar akkamitti eegamuu qabaallee isin yaaddessuu qaba jedheetiin amana. Kana malees keessumaaniyyuu uummanni keenya hedduun keessan amma kana miira keessa seentanii gammachuu hamaa kan ibsachaa jirtan. Kana irratti ammoo keessumaaniyyuu falmii keessan qeerroon itti fufuu qabdan falmiin keessa yeroo ammaa kana keessumaaniyyuu hooggantoonni ABO nam tokkollee hanga ammaatti waan ba'ees hin jiru. Qeerroon kumaatamaan mana hidhaa keessa jiran keessumaaniyyuu federaalarraa hanga gandaatti mana barumsaatti kan ammaa kana modeelaalee garaagaraa keessatti mana barumsaa keessatti hidhamanii jiran qeerroo keenya ammoo falmannee haa baafnu falmii kana ammoo itti haa fufnu teenyee rafuu fi akkuma beekamutti Jawaariin sagalee isaa eeguun qofti furmaataa miti jechuu barbaanna. Qeerroo yeroo ammaa kana keessatti tarkaanfii fudhachuu qaban keessan kallattii barbaachisu mormii barbaachisu fi dhiibbaa barbaachisu hunda mootummaa diktaatar Abiyyi Ahmad kana irratti gochuu akka qabdan asumaan isin akeekkachiifna. Waan kana kan isin ibsinu keessatti keessumaaniyyuu tarkaanfiin barbaachisu Abiyyi irratti keessumaaniyyuu kallattii duula danda'ameen keessan uggurraa haa ta'u akkuma kanaan kanumaanuu itti aansuun ammoo hiriira nagaatiin haa ta'u Abiyyi Ahmad irratti dhiibbaa gochuun keessumaaniyyuu qeerroo iddoo jiran hunda akka yaasanii fi hooggantoota ABO hundis ammoo akka hiikamuu qabaniif ammoo isaaniifis akka dubbattan yookiin akka sagalee taatanii jechuu barbaada. Sagantaan keenya guyyaa hadhaa kanuma fakkaataa sagantaa biraatiin ammoo hanga walitti deemnutti horaa bulaa isin jenne sagantaa itti aanu ammoo dhimma Jawaar Mohaammed irra deddeebinee jala itti kan odeeffannoo barbaachisu hunda qorannee isin gennu ta'u hanga ammaa waan nu daawwattaniif galatooma. Namoonni hanga ammaa maatii keenya hin ta'in keessumaa kan chaanaalii keenya OM yoo barreessitan ni argattan. Kanaaf subscribe share like gochaa sagantaa keenya akka dafee isin ga'uuf yoo barbaadan ammoo keessumaa bakka iddoo akka bilbilaa akka